qaxanichattis tasgabbiin akka hin jiraanne akka taasisu ibsuun mormii ishee dhageessifteetti. Ergama gamtaa Afrikaa keessatti loltoota ishee bobbaasuuf hayyamamtuu kan taate fi adeemsichi yaaddoo kan itti uume Itoophiyaan ergamichi kan biyyoota naannichaa fi yaaddoo biyyoota loltoota isaanii humna Somaaliyaa keessatti bobba'eef ergamanii kan hubannoo keessa galche ta'uu qabaata jechuun akeekkachiiftee turte. Somaaliyaan ammoo ifatti loltoonni Itoophiyaa ergama gamtaa Afrikaa haaraa keessatti akka hin hammatamne ibsuun torban tokkoon dura ministeerri dhimma alaa bobbaa ergama kabachiisaa nageenya gamtaa Afrikaa ittaanu keessatti biyyoonni kam loltoota isaanii akka ergan Somaaliyaan akka murteessitu ibsee ture. Biyyoota loltoota isaanii ergan ilaalchisee murteen kennamu faayidaa biyyaalessaa Somaaliyaa fi walabummaa kabachiisuun kan wal simu ta'uu qabata jechuun murtee mootummaa Somaaliyaa ittaanu ibsanii ture. Ministeerri raayyaa ittisaa Somaaliyaa Abdulqadir Mohammad Nuur biyyoota ergama haaraa amajjii dhufu irraa kaasee waggoota 4 kan turu keessatti hammataman affeeruudhaaf mootummaan isaanii adeemsicha ifa akka taasisu ibsan. Yeroon isaa yeroo qaqqabutti biyyoota duraan turan keessaa kan ergama haaraa keessatti hammatamanii fi kan hin hammatamne akkasumas mootummoota haaraa itti makaman ni beeksifnaa jedhan. Qotee bultoonni gibirri humnaa olii nutti dabalame jechuun komii dhageessisan. Jiraattotni BBC'n dubbise gibirri qabiyyee lafaa kan duraa caala dachaan dabaluu komataniiru. Godina Shawaa aanaa Liiban Cuqqaalaarraa qotee bulaan dubbisne bara kana gibirri humnaa olii itti dabalamee akka jiruu fi hektaara tokkotti birrii 400 akka gadi dubbatu. Kun ammayyuu leenjii qonnaan bulaatiif hin deema. Har'arra dhaabbatee baasiin manatti deemaa jiru. Hagana jechuun hin danda'amu. Gibirumti lafaatu jechuudha. Kaleessa namni lafa qabutti gibirri olaanaa kan jedhamu. Qarshii 190 sarbuun bal'aa nama qabu. Akkam kan jiru nama sadi bichaadha. 200 birrii 70 wayii kan kaffalu akkam beekutti jechuudha. Ganda tokko keessatti namni gibira olaanaa kan jedhamu 200 fi birrii 70 wayii kan kaffalanii. Qonnaan bulaa akka sadii kun sirriitti overii lafa baay'ee fi qaban jedhamee kan laalamu jechuudha. Har'a garuu hektaara takkatti qarshii 400 kaffaltuu hektaara sadi namni qabu 1,200 kaffaluu jedhamee kan ibsa. Akkaatuma kanaan ol deemaa jira. Yaa'u wanni jiru qaana'insi hagana siin jechuun hin danda'amu. Baay'ee rakkoo jechuun hin danda'amu. Dhiibbaa akkamii qaba qonnaan bulaa irratti kana jechuun? Baasiin uummanni gaafatamaa jiru baasii hagana hin jedhamne hirmaannaan jira maaloo hin jiru bakka hunda isaa ibsuun baay'ee ulfaata. Galiin waggaatti argatu ijoollee barsiisuudha kaanii wajjii wal qabatee baadiyyaatti namni hundi kiraa mana hin qabu magaalaa kiraa manaa kaffalee maatii magaala jiru kan baadiyyaa jiru nyaachisee tuusee baay'ee rakkisaadha. Kaffaltiin adda addaas jira amma gibiraan ala jechuudha. Kaffaltiin adda addaa jira hedduu jira malee. Tarii waqtiin itti kaffalamu hoo gibirri kuni? Ammarraa eegalaati otu qaarmiin harkaa qabdan tuni kan harkaa namni qophisaa ofirraa kaffalaa jiru. Gibira lafaa qofarrattu qotee bulaan takkaa gaafatamee hin beekne gaafatamaa jira. Maal isinitti fakkaata sababa isaas hin hubachiisaniiru? Haaruma qaala'insa jireenyaa ol ka'aa jiru daballi doolaaraa daballi maal jiru waan adda addaa sababa kaasa. Naannoo Oromiyaa godinoota garaagaraa keessatti daballi gibiraan alatti qaamolee nageenyaa kanneen akka milishaaf buusiiwwan akka kaffalaniif dirqisiifamaa akka jiran qotee bultoonni yeroo komatan ni dhaga'ama. Hajji Hafoo Guddatoo qotee bulaa biroo Arsiirraa dubbisne yoo ta'an gibirri baranaa dabaluun dhugaa ta'uu kaasuun gibira irratti buusiiwwan biroo yoo dabalaman yaaddoo akka itti horu dubbatu. Gibirri dabalee midhaan argannee yoo gaariitti argannu taate dabalullee waan biraa adda addaa yoo itti eda'an lumii huba malee gabbarree nyaachuun bareeda. Kan isin hubuu danda'u kamire? Kan hubuu danda'u baasii adda addaa bifaan nutti fidanii baasaa yoo jedhan nutti ulfaachuu danda'a. Oomisha gurgurree yoo fidnee hin miidhamna jennee isa sodaanna malee waan biraan qabna. Baasiin kaffaltiin adda addaa qonnaan bulaa irra jiru maal faatu jira wanni buusiin buustan? Buusiin adda addaa hin jira. Oomisha keessaa wanni baafnu jira. Makkalaakaa hin baafnaa. Warra ammoo hojjatu hin baafnaa. Baasiin adda addaa hin jira qotee bulaa irra. Fakkeenyaaf isin kana dura gibira meeqa kaffaltu ture barana meeqa isinitti dabalame? Baraan akka rakkinni jiruun argama malee gizee hundan dhufu. Bara lashedhee nagaa ta'uu qabaa. Rakkinnaan wajji deemaa. Gochaa wajji deema. Qotee bultootni daballii gibiraa itti himame akkuma jiran kanneen hanga ammaa daballiin gibiraa haaraan mootummaarraa kan dhageenye dubbatanis jiru. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Dagamirraa qotee bulaan dubbisne qabiyyee lafaa qofa osoo hin taane loonii fi biqiltuu mukaatti illee gibira kaffaluuf akka jiran odeeffamaa akka jiru yaaddoodhaan dubbatu. Hojii keessa galanii to'annoo kana jedhamee to'annoo maatamin gaariitti garuu jira. Odeeffannoon akkasii kun gara takkala ta'uu qabu.
akkana ta'a jedhu kana haasa'a malee odeeffannoodha waan kun kaasaniito waltajjii irratti maaltu irratti kan jedhan kaasne. Odeeffannoo walumaa gala namni haasa'a lafti fuulduratti gibirri lafaa hektaaraan ta'a. Inni baargamoo qabus baargamoo turattis maaliin ta'a. Warri horii gaafaa 15 ol qabus horii akka re'ee yookaan akka hoolaa horii gaafaa 5 ol kan qabus horii immoo akka re'ee hoolaa immoo 15 ol qabus gibira itti kaffaluu waan hafuuti haasa'a. Amma wannoota gahee ta'u kaffaltiin kaffalchiifame haasa'ame tokko kana ta'an jiru. Daballi gibiraa fi buusii garaagaraa qotee bultoonni komatan kana irratti biiroo qonnaa Oromiyaa dabalatee qondaaltota mootummaa dubbisuuf yaaliin goone hangammaatti milkoofne yeroo argannu kan dhiyeessinu ta'a. Doonaald Tiraamp irra deebiidhaan pirezidantii Ameerikaa ta'uudhaan filataman. Bakka bu'aan paartii Riippaabilikaanii ta'an Tiraamp sagalee kennameen Kamala Haaris waliin kokkee wal qabanis xumura irratti injifachuun isaanii mirkanaa'eera. Filannoo Ameerikaa addunyaan gurra qeensee hordofaa ture kan Tiraamp bulchiinsota ijoo ta'an keessatti irra aanuudhaan aangoo pirezidantummaa dhuunfataniiru. Ergaa deeggartoota isaaniif dhaamaniin akkana jedhan. Pirezidantii 47ffaa fi 45ffaa Ameerikaa kan ta'uuf waan na filattaniif uummata Ameerikaa kabajaa guddaan galateeffachuun barbaadu. Lammii hundaaf, isiniif, maatii keessanii fi egeree keessaniif nan falma. Humna qabu hundaan guyyuu isiniif nan qabsaa'a. Hanga Ameerikaa ishee cimtuu, nageenya qabduu fi badhaatuu taatee fi ijoollee keenyaaf mijattu uumnutti hin boqodhu. Morkattuun isaanii gara boodaa Baayiden bakka bu'uudhaan paartii Dimookiraatotaaf kan falmite Kamala Haaris ammatti waa'ee qabxii filannoo kanaa hin dubbanne. Deeggartoonni Tiraamp garuu gammachuu guddaa keessa jiru. Si'a lama yaaliin ajjeechaa kan irratti raawwatamee ture Doonaald Tiraamp pirezidantii Yuunaayitid Isteet lammaffaa osoo walitti aansanii moo'een waajjira Waayit Haawus seenan ta'aniiru. Akkuma moo'uudhaaf dhiyaachuun isaanii barameen dureewwan addunyaa ergaa baga gammaddanii erganiiruuf. Kanneen keessaa tokko ministeera muummee Abiyyi Ahmad maal jedhan Firaa'ol Bilaay dabalata qabdin. Filannoon Ameerikaa miilanaa seenaa siyaasaa US keessatti filannoo seenaa qabeessa ta'eera. Tiraamp erga waggaa 4 dura Waayit Haawus keessaa bahanii booda lammiilee Ameerikaatiin carraan biraa kennameeraa fi akkuma mo'uun isaanii baramuuf dhiyaatetti dureewwan baga gammaddan jedhanii dhaaman keessaa tokko bulchaa Itoophiyaadha. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmed pirezidaanti Doonaald Tiraamp filannoo mo'achuun deebitee dhufuu keetiif baga gammaddee siin jechuun barbaada jechuun barreessan. Dabaluunis yeroo pirezidaantummaa keetti walitti dhufeenya biyyoota keenya gidduu jiru cimsuuf si waliin hojjechuuf fedhii guddaan qabaa jedhan. Pirezidaantiin Masrii, Soomaaliyaa, Somaalilaand, Afrikaa Kibbaa, Naayijeeriyaa, Keeniyaa fi kaan hedduu biroos ergaa baga gammaddanii dhaamaniiru. Ameerikaa waliin hariiroo gaarii kan hin qabnee fi yeroo baay'ee baga gammaddan kan hin jenne Eertiraanis baga gammaddan jetteetti. Addunyaarraa immoo ministeerri muummee Israa'elii fi kan UK kanneen dursanii ergaa gammachuu dhaamanidha. Pirezidaanti Baayiden waliin muddama kan qaban Beniyaamin Netanyaahuu Israa'elii fi Ameerikaaf boqonnaa haaraadhaa jechuun ibsan. Pirezidaantiin Faransaay Imaanu'eel Maakroonis kanneen dursanii gammachuu ibsan keessa jiru. Amajji keessa pirezidaantii US ta'uun kan baallii harkatti galfatan Tiraamp bara marsaa duraa pirezidaantii turan Afrikaa hin daawwanne. Qeeqni jabaas irratti dhiyaataa ture. Baallii isaanii kanaan garuu ejjennoo isaanii akka jijjiiran Afrikaanonni ni abdatu. Keessumaa Chaayinaa fi Raashiyaan hariiroo isaanii Afrikaa waliin waan cimsaa jiraniif Ameerikaan Afrikaa ofitti qabuuf hojii cimaa hojjechuu qabdii jedhanii yaadu. Afrikaan xiyyeeffannoo Tiraamp argatti moo hin argattu kan jedhu fuulduratti waan mul'atu ta'a. Filannoon Ameerikaa baatiiwwan muraasa darbeef ijoo dubbii addunyaa ta'ee ture injifannoo Doonaald Tiraampiin xumurameera. Paartii Riippaabilikaanotaa bakka bu'uudhaan kan dorgoman Tiraamp akkasumas J.D. Vance milkiidhaan goolabaniiru. Tiraamp waggoota 4 booda aangoo pirezidantummaatti deebi'uun maal jechuudha? Ministeerri muummee Abiyyi Ahmad maaliif dursanii baga gammaddanii jedhan kan jedhanii fi kaan irratti ammayyuu taanaa abukaatoo fi piroofeesara seeraa akka ta'an Dr. Enook Gabbisaa Ameerikaarraa dubbiseera. Jalqaba morkinoo jabaa ture lammiileen Ameerikaa maaliif Tiraamp filatanii jedhee gaafate. Rakkoo diinagdee uummanni
yookaan immoo lammiileen biyya Ameerikaa keessa jiran frustration yookaan immoo aarii guddaa wanna uume natti fakkaata. Akkasumas immoo wannoota akka immigireeshinii daangaa darbanii namoonni guyyaadhaa gara guyyaatti kumaatamaan dhufuun pirezidaanti Trump akka sodaatti namoonni kun dhufanii hojii keessan fudhachaa jiru, biyya keessa weeraraa jiru jechuudhaan ergaawwan sodaachisoo daddabarsuudhaan filannoo wanna argatan natti fakkaata. Qabxiin inni gara biraan immoo xiinsammuun lammiilee biyya Ameerikaa yeroo ammaatti dubartii pirezidaantii godhanii filuuf wanna qophii ta'e akka hin taanes waan natti mul'ise natti fakkaata. Inni qabxii afuraffaaf inni cimaan immoo warri demokiraatii kun lammiilee Ameerikaa kan ta'an kan akka immiigiraantotaa yookaan baqattootaa warra gurraachaa fi warra LGBTQ warra jedhaman akka for granted itti fudhatu yookaan immoo filannoon isaanii numa filu jedhanii numa yaadu malee hojii isaanirraa eegamu wanna hojjetanis natti hin fakkaatu. Kun walitti dabalamee lammiileen Ameerikaa pirezidaantii Tiraampiin filachuu wanna danda'an natti. Dureewwan addunyaa dursanii Tiraampiin baga gammaddan jedhanii keessaa ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed tokkodha. Maaliif sitti fakkaata akka nama Itoophiyaatti dhalate tokkotti hin eeguu turanii Itoophiyaaf maal jechuudha Tiraamp filatamuun isaanii? Dhuunfaatis pirezidaantii filatame waliin hariiroo uummachuuf jecha baga gammadi jechuun aadaadhuma siyaasa addunyaa keessa jirudha tokko. Garuu specifically immoo yookaan addatti pirezidaantiin Trump haala Itoophiyaa keessa amma jiru irratti maali dhibbaansaa yookaan hiikaa maalii kenna Trump filamuunsaa kan jedhu gaaffii baay'ee qabatamaadha. Ejjennoon warra Rippaabilikaanii keessaa immoo ejjennoon addatti kan pirezidaanti Trump maal fakkaata jennee yoo ilaalle hariiroo Itoophiyaa fi Ijipti qabdu irratti pirezidaanti Trump Ijiptiin waliin akka dhaabbatan kanaan dura ragaan jirus ni agarsiisa. Gama biraatiin immoo warra demokiraatii yoo ilaalle waggaa arfan darbe keessa lola biyya keessatti gaggeeffamaa ture, biyya Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa ture irratti ejjennoo ifaaf bilisa ta'e fudhatanii lolli kun akka dhaabbatu, sarbiinsi mirga namoomaa akka dhaabbatu kana falmaadha turanii, saankshinii adda addaa yookaan immoo qoqqobbii adda addaa mootummaa Itoophiyaa irra kaa'aadha turanii. Trump gaafa dhufu waa'ee biyya alaa, waa'ee biyya ollaa wanni nu galchu hin jiru, waa'ee biyya keenyaa dhiphannaa, waa'ee biyya keenyaa haasofna nama jedhu fakkaata. Biyya Itoophiyaa keessatti rakkoon siyaasaa jiraatee dhiisee dhimma Trumpitti. Kun pirezidaantota yookaan immoo hooggantoota siyaasaa biyya addunyaarra jiraniif dhimma isaanii ofii akka gaggeeffatan harki Ameerikaa akka keessa xaalqaa gabbinnet kan jedhan amaariffaan yookaan immoo interfiiraansiin akka hin jirre inshuurii godhaaf yookaan raggaasisaaf. Trump badaa harka keessa galchuu hin barbaadu. Waa'ee biyya Ameerikaa, waa'ee hojii, waa'ee dinagdee keenyaa dhiphana nama jedhu fakkaata. Prime Ministeriin Itoophiyaa baga gammaddee baga comeback, historic comeback jedhee waame. Kana jechuun Rippaabilikaniin yookaan immoo pirezidaanti Trump xinnoo faataa waan kennaniif natti fakkaata. Prime Ministerii Itoophiyaatiif yookaan immoo harka irra qabuu danda'a Trump dheen yaada. Maaliif dhimma kooti waan Itoophiyaa keessa jiru dhimma mataa keessaniiti malee dhimma Ameerikaa miti nama jedhu fakkaata. Dhaabbanni yookaan immoo ejjennoon Rippaabilikanii fi ejjennoon Trump. Pirezidaanti Baayiden yeroo waraana Tigraay sana akkuma jettee qoqqobbii kaaniiru maallaqii jalaa qabamees jira mootummaa Itoophiyaa jalaa tarii amma Tiraamp yoo dhufaniidhaan wanna kana irraa kaasuu danda'u jennee dubbachuu dandeenya. Shakkii guddaa jira. Ani irraa kaasa jedheen ilaala yookaan eega maaliif wanni Trump calculate godhu yookaan pirezidaanti Trump wanti inni yaadu economic growth Ameerikaatiif maaltu bu'aa buusa kan jedhu ilaala. Mirga namoomaatu sarbame, namatu wal ajjeesee sababa lola Tigraay fi Itoophiyaa gidduutti gaggeeffamaa tureef agwaa sana liistii isaarraa kaasanii wantoonni Itoophiyaatti oomishaman akka gabaa Ameerikaa hin galle dhorkanii turan warri dimokiraatii. Sababa kanarraa kan Itoophiyaan doolaara biiliyoona meeqa dhabaaratu. Wanni akkasii Trump biratti gaafa laalamu yookaan immoo warra Rippaabilikaanii biratti waa'ee mirga namoomaa nu galchuu yoo barbaadan wal ajjeessanis wal fixxanis gabaadhaaf oomisha dhiyeessitan taanaan oomisha keessan kwaalitii qabannaan nuyi isinirraa binna nama jedhu fakkaata. So agwaa irratti deebi'uullee dandeessa. National emergency jedhamtee Itoophiyaan akka White House'itti labsa. Trump waan akkasiirraa haajaa dhimma hin qabu. Dhufee kana kaasuus nama danda'udha inni. Kun immoo hooggantoota Itoophiyaatiif carraa guddaa dhabanaa hafuura akka isaan baafatan godhaa. Dhimma isaanii yookaan immoo siyaasa isaan gaggeessan keessa harka kaa'uun akka hin jiraanne raggaasisaa fi gama kanaan tarii pirezidantummaan Trump faayidaa jiraaf kennuu danda'a. Uummata maal fayyadamne yoo ilaalle garuu badaa waan fayyadu qabadee yaadu. Gama kaaniin kanumaan wal qabsiisee amma paartileen siyaasaa
kan qawwee fuudhanii mootummaa lolanis jiru, kan waajjira banatanii mootummaa morkatanis jiru, kan Ameerikaa abdatan jiru. Kanaaf Tiraamp filatamuun isaanii oduu gaarii miti jechuudha akka ammaatti natti maartutti. An akkanatti mul'atutti gareen mormitootaas haa ta'u gareen meeshaa baatanii lolachaa jiran bilisummaa fi koozii siyaasaa kamiif lolachaa jiran biyya Itoophiyaa keessatti addatti Tiraamp dhufuu isaarraa waan argatan jira jedhee tarii yoo jiraate nama Tiraamp muudu imbasii Ameerikaa kan Finfinnee jiru irratti nama akkamii kan inni muudutu murteessa ta'u. Lammaffaan immoo yoo special envoy office kan jennu kan amma Mike Hammer geggeessu cufamuu fa'aa danda'a. Maanni hiikaan waajjira kanaa baajeta meeqatu ba'a? Baajeta miiliyoona meeqatu kanatti ba'a? For what reason? Sababa maaliitiif jechuudha danda'a. Guddaa galatoomi Dooktar. Magaalaa Shaggar barsiisota sooruu eegaluun isaanii gaaffii barsiisotaa deebisuu baatus kabaja barsiisotaa waan hubu miti. Ni deeggarraa jedhan barsiisonni BBC'n dubbise. Tibbana bulchiinsi magaalaa Shaggar akkuma barattootaa barsiisotas sooruu eegaluusaa ibsee ture. Dhimma kanarratti namoonni mormuun kaan deeggaruun yaada kennaniiru. Hamilee fi maqaa barsiisotaa miidhaa kan jedhan akkuma jiran kaan jajaniiru. Barsiisonni dhimma kanarratti BBC'n dubbise akka dubbatamus baatu bakkeen itti eegale akka jiru garuu komiirraa qabanis dubbataniiru. Ammayyuu ittaanaatu dubbise. Nyaanni keenya baranaa miti kan jalqabe amma barana waggaa 5ffaadha. Waan barataan argate amma argachaatuma turanii barsiisonni barataan tokko ciree laaqanaa fi ciree nyaatee birrii 32 amma. Tole. Naa 20 jalqabanii turanii iyyuu. Kanaaf waan barataan argachaa ture san haa xiqqaatu haa guddatu jaruma faana walii gallee akka dirqamatti osoo hin ta'in fedhiidhuma isaanii waldaan nyaataa sun waan ta'eef barsiisadha hamma ta'e waa qopheessaatuma turan. Bifuma deeggarsaatiif wal deeggaraa turre malee wanni dirqamaas hin turre akka amma dhiyoo kana labsame kanaa miti nyaatichi gahaadha jechuu miti. Haa ta'u waan ta'e hamma ta'e argachaatuma turan. Tole. Soorata kana mootummaatu dhiyeesse moo barsiisotatu qarshii walitti buusee waldaan wayii isaaniif dhiyeesse? Lakki mootummaadhumti kunoo mallaqni barataadhaa dhiyaatu jira miti. Barataan tokko cireef laaqana nyaatee birrii 32 herreegamaaf. Gara warra waldaan gurmaa'ee nyaata kan hojjetanii nuti kan warra dhiyeessaniif akkasitu kafala mootummaan. Tole. Isuma keessaa jarri sun bifa deeggarsaatiin deeggaraa turan. Fakkeenyaaf guyyaatti meeqatu dhiyaata? Soorata hagamii argata barsiisaan? Si'uma tokko bakka yoo ta'e biddeen takka. Daabboo soo ta'e daabboo tokkoof shaayii tokko. Warra ganamaatii ciree yoo kennan warra waaree boodaati immoo laaqana dhiyaatu. Mootummaan naannootis dubbataniiru barsiisaa soora jirraa kennaa jirraa rakkoo barsiisaa gama nyaataatiin hiikaa jirraa jedhanii taasisaa turan. Inni kun immoo dhugaan isaa hin jiru. Mana barumsaa keessa jarri kun dirqama hin qaban homaa keessa beekannoodhumaan wal deeggarsaaf kennu malee warri waldaa kun dirqamaanii hamma kana silaa akkuma barataan si'a lama nyaatu san barsiisanis si'a lama nyaatu qaba. Fakkeenyaaf sooratti barataa fi barsiisaaf qophaa'u tokkuma moo gargar? Tokko. Amma namoonni maal jedhu gaaffiin barsiisotaa baay'eedha. Dhimma maallaqaa dhimma miindaatu kaa dhimmoonni garaagaraas jiru. Soorata qofti dhiyeessuun furmaata fidaayii warri jedhan jiru gama kaaniin immoo barsiisaanis beela'uun qabu warri jedhan jiru. Maali yaadi keessan dhimma kanarratti? Soorata dhiyeessuun fala dhumaati jedhee yaadu. Innumtuu immoo hin jiru soba inni miidiyaa irratti haasamuuf dhugaan jiru gargari walitti hin dhufu. Yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessa jiru keessattuu akka magaalaa nuti amma keessa jirru kanatti har'a kiraayii manaa xiqqaate qarshii 4,000 mindaan barsiisaa fireesh immoo 2,200 harka ga'a irraa citee jechuudha. Kiraayii manaatu argatu waan nyaata uffata tiraanspoortii waan biraatti hin godhuu miti rakkoo jiru keessatti kun gahaa miti. Barsiisaan biraa dubbifne gama isaaniin gaarii ta'us dhimma qulqullinaa irratti yaaddoo qaban ibsu. Eenyummaa isaanii dhoksuudhaaf jecha sagalee isaanii jijjiirreerra. Wanti kun gaarii ta'ee otoo jiru itti fufiinsa isaa fi kwaalitii isaa irratti otoo xiyyeeffannoon